Seraan hojjetamee jira Afrikaadhaaf. Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaatiin qabxii argatteerti. Gareen Sebastian Dezebre akkanumaan garas akkani malli agarsiisan. Cristiano Ronaldo garuu akka taphattoota isa waliin madaalamanii goolii waancaa addunyaa kanaan argachuu hin dandeenye. João Neves daqiiqaa ja'affaarratti Poortugaaliin dursa qabachiisus. Yohaan Wisaa taphataan Niwukaasel daqiiqaa 45 qisaasa'ee daqiiqaa dabalataa 5ffaarrattiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoodhaaf goolii qixxeessitu galchee. Gammachuu deeggartoota Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootiif biyya Afrikaa kurnaffaa ta'uudhaan gulaalli dabalataa tapha 3 taphachuudhaan waancaa addunyaa kanaaf kan qaqqabde. Biyya sadarkaa 5ffaarrattiin argamtu addunyaarraa Poortugaal waliin morkachuudhaan garuu qabxii tokkorraa argattee jirti. Garaagarummaan sadarkaa fiifaatiin gidduu isaanii jiru 41dha. Har'a garuu qixa ba'aniiru. Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo akka namoonni tilmaaman miti jechuu dandeenya. Tapha daqiiqaa 90 keessattiin Poortugaal waliin taphataniin Kaameruun, Naayijeeriyaa haala kamiin injifatanii akka isaan as gahan sana tilmaama keessa kan galche natti hin fakkaatu. Taphni har'aa dhugumaan gareen Poortugaal sadarkaa fiifaatiin tilmaama inni qabuun taphattoota ciccimoodha jedhaman sadarkaa Awurooppaatti maqaa guddaa qaban hedduu isaanii kan of keessaatii qabu ta'uu isaatiin wal qabatee tapha kana salphaadhumatti inni injifata jedhee namni hedduun tilmaameeti kan jiru. Haa ta'u malee Poortugaal Riippaabilika Dimokiraataa Koongootiin daraan qoramteeti kan isheen jirtu. Inumaa dursanii dafanii yeroo taphattoonni Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo hin tasgabboofne ittiin goolii galchan malee mo'amuudhaaf illee carraa isaan qaban akka jiru kan namatti mul'isuudha. Cristiano Ronaldoon guutumaan guutuuttiin to'annoo taphattoota warra Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo jala daqiiqaa 90f kan inni ture. Konsesaawoon erga galeen booda sochii taphaa gara sarara fuulduraarrattiin akka saffisa godhatu taasisuudhaaf yaaleeti kan jiru. Leenjisaan garichaa Dezebriin hojii manaa taphattoota isaaniittiin kennan guutumaan guutuuttiin hojiirra oolchanii qabxii tokko argatanii bahaniit kan jiran. Akka Afrikaattiin biyyoota hirmaatan keessaa dheengaddan yaadanna Keep Verdeen daqiiqaa 90 guutuu Ispeeniin haalli isheen ittiin to'atte qabxii takka irraa argatte laalleet kan jirru. Har'as seenaa wal fakkaataa Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo waggaa 52 booda waancaa addunyaa irrattiin hirmaatte Poortugaal tilmaama waancaa argatte irrattiin raawwataniit kan jiranu. Taphni daqiiqaa 90 kun gareen Poortugaal kubbaa qabatee sochii bareedaa jedhamu taasisuudhaaf yaalii haa taasisullee malee kubbaa kallattii ishee eeggatte gara gooliitti yaaluu irrattiin hanqinni guddaan irraa mul'ateeti kan jiru. Hundaa ol ammoo Cristiano Ronaldoon carraa goolii galchuu argachuudhaaf illee hanga daqiiqaawwan gara xumuraa irrattiin waa yaaluttiin akka ni carraan arganne guutumaan guutuuttiin taasisaniit kan jiranu. Cristiano Ronaldoon kun irra deebiidhaan taphachuun qabu jechuudhaan ergaa gabaabaadhaan iskiriinii keenya irrattiin argaa jirra warra suuper ispoortiif. Guutumaan guutuuttiin to'annoo jala kan inni oolee daqiiqaa 90 keessattiin bu'aa tokko illee osoo hin buusin dirreedhaa bahee jira. Taphattoonni jijjiiramanii seenan illee carraa goolii uumuu irrattiin hanga kana osoo hin ilaalin ba'aniit kan jiranu. Kanaan dura kan beeknu Bruno Fernandes Manchester United keessattiin taphataa haala mijeessuudhaan beekamu. Argannaan ammoo kubbaawwan argate haala gaariidhaan goolii galchuudhaan taphataa beekamuudhaaf inni illee har'a akka kanaan duraa sana ga'umsa sarraatii eegamu baataatiin ture. Taphattoonni akka Viitiiniyaa fa'aa Paaris Seen Jarman keessatti ni beekna ga'umsa addaatiin taphattoota beekamanuudha. Isaanis garee Poortugaal isa dhugaa nutti agarsiisuudhaaf har'a hin carroofne. Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo garuu hanga nuti tilmaamne hanga namoonni tilmaamanii ol ta'uudhaan taphaarraa qabxii tokko argattee baateet kan isheen jirtu. Waggaa 52 booda waancaa addunyaa irrattiin goolii galchuudhaan baateet kan isheen jirtu. Maqaa Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo jedhuun ammoo yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irrattiin hirmaattee qabxii tokko argattee kan itti baateedha. Daqiiqaan 90 warra Poortugaaliif gaariin turre. Sarara gidduu isaanii garuu akkamittiin ilaalama? Yeroo kanattiin biyyoota waancaa addunyaa irrattiin hirmaachaa jiran keessaa sarara gidduu waa hunda hojjechuu danda'u. Goolii galchuu danda'u, ittisuu danda'u, carraawwan goolii hedduu uumuu danda'u jedhamuudhaan kan waamamudha. Taphattoota Paaris Saint-Germain
Vitina, Joao Neves kan Manchester United, Bruno Fernandes kan Manchester City ture, Bernardo Silva dabalatee taphattoota kennaa sarara gidduu irratti qaban hedduu kan qabdu yeroo kanattiin waa hunda hojjechuu kan danda'an kan qabdu Portugal jedhamaa ture. Har'a garuu kan ilaalle sanaan faallaa natti fakkaata. Sarara gidduu isheen qabdurraa ka'uudhaan baay'inaan nuti tilmaama kan isheen argatte Vitinaadhumaa fi Cristiano Bruno Fernandes qofaallee olaalte taphattoonni kunneen waggaa guutuu dorgommii liigiitiin yookiin kilaboota isaanii keessattiin ga'umsa addaatti kan isaan mul'isaa turanii taphattoonni kunneen lamaan gidduu isaanii irra jiraachuun sarara ittisaa irrattiin taphattoota murteessoo qabaachuun koostaan goolii eegaa irrattiin jiraachuun isaa garee guutuudha akka jedhamu taasiseeti kan jiru sarara fuulduraa irrattiin Cristiano Ronaldo ni jira taphattoonni Cristiano Ronaldo bakka bu'anii seenuuti danda'an kan akka Goncalo Ramos faanni jiru kanaafuu gareen kun garee guutuudha jennee akka kaasnu taasiseeti kan inni ture taphaarraa irrattiin kan laalle garuu waliif haallaadha Vitinha akkasumallee Bruno Fernandes hamma isaan irraati eegamu hojjechuuti hin dandeenye kubbaan sarara fuulduraa irra ga'ee taphattoota goolii galchan biraa akka ga'u kubbaa milkaa kennuu irratti hanqinni guddaan irraa mul'ateeti kan jiru kanaaf ammoo saffisni taphattoota sarara fuulduraa Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo taphattoonni akka Wiisaa fi Baakaambuu qaban akka isaan furgaanii gara fuulduraatti hin deemne yeroo isaan daangessu ilaalaati kan turre yeroo jarri gara fuulduraatti hin deemuuf yaalan taphattoonni kunneen kubbaa argatan saffisiisuudhaan gara fuulduraatti hin deemanii yaaliiwwan gara goolitti ni qayyaalaati kan isaan turani kana alattiin Silvaan an dhugumaan yeroo ammaa kanattiin taphataan kun feer gochaa jira jennee akka nuti kaasnu kan nu taasisedha boqonnaan durattiin hanga boqonnaatti kan inni taphate sanattiin ricalaattiin warri Real Madrid tarii gaabbuu danda'u dogoggorri uumaati ture sun taphataan kun eessa jira jettee akkati gaafattu taasisaa kana alattiin kubbaawwan argatellee dogoggora kan inni uumu amma sarraatii eegamu kan Manchester City keessattiin kanaan dura beeknu sana ilaalaati in turre kun idaame gareen biyyaalessaa Portugal ramaddii kanarraa salphaadhumattiin darbuu danda'a jedhee tilmaama haa argatullee malee taphasaa jalqabaatiin amma eegamu sana toon ta'een dirreedha ba'ee jira. Bonje tarii Bruno Fernandes tapha kanaan dura yaada kenneen abjuun keenya waancaa addunyaatiin shaampiyoonii ta'uudha jedhee jira. Gareen kun sana fakkaata? Ni ulfaata sababiin isaas keessumayyuu Firaans laalleerra ittisaa hanga sara fuulduraatti garee akkamii akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Gareewwan biyyaalessaa biroollee kanarra Portugaal walii wal bira qabnee ilaallu ga'umsi isaanii fooyyee ta'uudha kan laalle. Haa ta'uti tarii tooftaa taphaa leenjisichi fayyadaman ta'uu danda'a. Cristiano Ronaldoon daqiiqaa 90 guutuu taphachuu isarra hin jiraatu jedhamee qaamoleen akka mormiitti kaasan jiru. Umriin isaa deemeera muuxannoof malee daqiiqaa guutuu taphachuu hin qabu warreen jedhan jiru gama tokko waliin nu galchiisuu danda'a muuxannoo qaba haa ta'uti garuu yeroo taphattoonni garee faallaa 3-4 ta'anii marsanii isa qaban carraa biroo ilaaluu dadhabuun akka hanqinaatti kaafamuu hin danda'ama taphattoonni amma waggoota lamaan darban kana PSGdhaaf waancaa Champions League Awurooppaa argamsiisan qindoomni isaanii olaanaa ture. PSG keessatti Joao Neves, Vitinha amma tapha kanaan arguu hin dandeenye inumaayyuu laafinni Bernardo Silva har'a ifatti akka Real Madridiif mallatteesse beekameera tarii Madrid taphataa kanarraa hangam waa buufachuu danda'a kan jedhu baroota dorgommii itti aananiin kan laaluu dandeenyudha. Deemee Portugaal ittisa irratti yookiin goolii eegaa irratti osoo hin ta'in sarara gidduutti hanga fuulduraa irratti cimna jabaa akka qabu ni beekama. Inumaayyuu qindoominni Bruno Fernandes akkasuma Cristiano Ronaldo jabaa ta'uu danda'a jedhamee eegamaa ture san arguu hin dandeenye. Leenjisichis yeroo Ronaldoon qabametti yookiin dadhabetti isa jijjiiruu caalaa taphattoota birooti kan gara dirreetti seensee Rafael Leao AC Milan keessatti ga'umsa ajaa'ibaati mul'isaa kan ture. Haa ta'uti garuu ittisa Koongoo bira darbuu hin dandeenye. Aroo waan bisaa kan salphumatti kubbaa ari'ee irraa buusaa ture. Kanaaf jijjiirran tarii Goncalo Ramos qofaan gatee tokko socho'aa ture kanarraa kanaaf akkaataan isaan itti wal hubachaa turan Cristiano Ronaldo fi Bruno Fernandes kubbaa wal saamaa turanii sarara peenaalitii keessatti walii dhiisuu irratti
hanqinni irraa mul'ateera. Roberto Martinez tarii tapha marsaa lammaffaatiin maal fiduu danda'u kan waliin eegnu ta'ee garee kana waliin hanga ta'e imaluu ni deemu jennee yaanna. Haa ta'uti garuu dhimma waancaatiin wal qabatee garuu gareewwan jajjaboon akka Firaans jiru tilmaama jabaa kan qaban Kylian Mbappé, Olise kilaba hanga garee biyyaalessaatti gahumsa mul'isaa jiran ajaa'ibaa. Adeemsa har'a eegale kanaan Poorchugaal waancaaf tilmaamuun rakkisaadha. Kubbumti isaan gara goolitti dhiitan goolii eegaa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo maapaasii cinqan hangam jennee lakkoofne muraasa. Sadarkaa yaalitiin Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo Poorchugaal irra fooyyee taatee mul'attee jirti. Leenjisaan garichaa Sebaastiyaan Dizaabreen ittisarratti 5 taphattoota 5 hiriirsanii waan sodaatan fakkaatanii gara direetti seenanii haa ta'uti garuu yeroo carraa argatanitti cabsanii too gara goolitti yeroo deeman ittisa Poorchugaal haala sardaa akka turan laallee irraa ittisa Poorchugaal san mara garee jabaa miti. Kanaaf Dizaabreen qabxii gaariidha kan galmeessanii ba'anii keessumayyuu Wiisaan Faant yeroo kubbaa argatan yeroo carraa argatan kallattiidhaan akkaataan isaan goolii galchuuf yaalaa turan dhuguma Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo qabxii tokko argattee akka baatuuf sababa ta'eera. Deemee Poorchugaal garuu garee waancati jedhee afaan guutee dubbachuudhaaf rakkisaadha. Sochii taphaa guyyaa tokkootiin garee tokko madaaluun rakkisaa ta'us jalqabbiin isaa garuu gaarii miti dhugaadha. Iyyiin Poorchugaal tapha kanaan kan caaluutii dandeessee Riippaabilika Dimokiraataa Koongootiin kubbaa qabattee taphachuu qofadha. Dhibbantaa 66 kubbaa qabatanii taphatanii jiru. Warri Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo dhibbantaa 32 kubbaa yoo qabatan gidduutti dhibbantaan 8 kan qisaaseedha. Yaaluudhaan 8 Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo torba immoo Poorchugaal kan yaali kallattii goolii eeggatteen Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo 2 yaaluudhaan ni caalti. warri Cristiano Ronaldo tokko qofadha kan yaalan. Bifa kanaan Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo qabxii jalqabaa waancaa addunyaatiin argachuudhaan tapha isaanii lammaffaatiif kan of qopheessanidha kan ta'u.